Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Ani Fayyaaqooti. Ani Katamaa Dheeressaa Oromoo Iskoolaar YouTube irraati. Egaa har'a immoo paartii biraadhaan walitti deebinee irrachaadha. Paartii kana keessatti kan nuti ilaallu switch statementidha. Egaa yeroo darbee switch statementiin control statementii keessaatii conditional statementidha jenneeti kan nuti ilaalle jechaadha. Kanaaf duuba deebitanii conditional statementiin maal akka ta'e YouTube Oromoo Iskoolaar irraatii argachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf irra deebitanii yoo ilaaltan gaariidha. Kuni conditional statementii paartii biraati jechuudha. Kanaaf conditional statementii keessatti switch statementiin maal akka ta'ee fi warra kaan irraa yookiin immoo kan akka if statementii irraa maaltu adda isa godha kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf fakkeenya illee fudhanneeti fakkeenya saatiin yookiin immoo programmingii muraasa fudhannee kan ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf switch statementiin egaa conditional statementidha jenneerra yookiin immoo condition irratti kan hundaa'udha yookiin immoo execute ta'uudhaaf conditionii ta'e irrattidha kan inni hundaa'u jennee kan nuti ilaalledha jechaadha. Kanaaf asumarraa akka ilaaltanitti jechaadha switch statement is alternative to long if else if chain jenna. Maaliifi bakka if else if statementii fayyadamuu dandeenya switch statementii garuu yeroo tokko garaagarummaa ni qabaatu garaagarummaa isaaniillee kan ilaallu ta'a fuulduratti jechaadha. Kanaaf if else if statementii bakka buusnee switch statementii fayyadamuu dandeenya bakka if statementii jechaadha iddoo tokkotti. Kanaaf it tests variable for equality against multiple class jedha. Hojiin yookiin hojiin switch statementii kun variabilii jiru keezii wajjin match godhamu variabiliin matching godhu kan jedhu check gochuudha yookiin immoo evaluate gochuudha jechaadha. Variabilii qabna variabilii declare goone sana keezii wajjin match goona jechaadha. Kanaaf matching godhu yoo ta'e kan biraadha yoo match godha ta'e blockii sana jechaadha kan inni execute ta'u. Kanaaf evaluate kan inni godhu variabilii keezii wajjinidha jechaadha. Keezii baay'ee qabaachuu dandeenya. Garuu variabilii tokkicha keezii baay'ee duukaa kan nuti evaluate goonu jechaadha. With multiple kind of cases we can just evaluate the variables against the multiple cases kan nuti jennu jechaadha kanaafidha. So kanaaf kan inni test godhu variabiliidha jechaadha. Kan inni test godhu variabiliidha keezii wajjin jechaadha. Kanaaf asirratti syntax isaa yoo ilaalle jechaadha. Syntax isaa akkuma argaa jirtanii switch variable case value 1 code then break case value 2 code break default code jedha sitti. Kun amma syntax isaa jechaadha. Syntax switch statement jechaadha. So from this one yoo ilaalle jechaadha kanarraati variabiliin jira. Variabiliin kun akka variabiliin declare ta'ettidha kan isin ilaaluu qabdan jechaadha. Variabiliin declare ta'eera. Innis variable kan jedhamu variable name ta'etu declare ta'eera jechaadha. Variabilii kana gaa keezota kana duukaadha kan inni compare godhu jechaadha. Kan inni yookiin immoo kan inni evaluate godhu variabilii kana keezota kana wajjinidha jechaadha. Yoo keeziin kuni variabilii kana match godhu ta'e kan execute ta'a jechaadha. Isa booda break ta'a jechaadha. Kanaaf yoo inni kun matching godhu yoo ta'e variabiliin kun keezii kana matching godhu yoo ta'e kanatu execute ta'a jechaadha. Kanaaf blockii kanatu execute ta'a jechaadha. Blockii ishee kana. Isa booda break ta'a jechaadha gara biraatti akka inni dabarree fi isa booda hundi isaaniiyyuu immoo yookiin variabiliin kun keezota kana hunda matching godhu yoo ta'e erga evaluate godheeti switchiin kun maaltu execute ta'a isa default statementidha jecha yookiin immoo default blockiitu execute ta'a jechaadha yoo hundi isaanii matching godhu hin godhan ta'e. Kanaaf egaa asitti syntax isaa keessatti switch keywordidha fayyadamna. Switch keyword jenna isa booda as keessa ammattuu kana keessa kan nuti keenyu variabiliidha jechaadha. Variabilii kan declare goone sanadha jechaadha. Isa booda curly brace banna. Curly brace kana keessa keezota hunda default dabalatee curly brace keessatti barreessina jechuudha. Kanaaf egaa case value 1 ishee kana dhagaa value variabiliin keenya case 1 keezii kana yookiin immoo keezii isa jalqabaa kana match yoo godhate koodii kana jechaadha kan blockii kana kan execute ta'u jechaadha. Kanaaf asirratti egaa breaking jira. Breaking kun keywordidha jechaadha. Sababiin isaa kan nuti asitti fayyadamnuu fi inni kun match godhee variabiliin kun match godha yoo ta'e kana qofaatu akka execute ta'u gara biraatti akka hin darbineefidha jechaadha. Gara biraatti akka hin darbineef yookiin immoo terminate akka ta'uuf blockiin kun execute ta'ee
terminate akka ta'uuf dhaafidha jechuudha kan nuti fayyadamnu breekii kana. Keezii lammaffaa irratti case value to kan jedhu kanarrattis koodiin kun variablein kun case to match godha yoo ta'e jechaadha isa kana keezii lammaffaa kana match godha yoo ta'e blookii kana dhaachaadha kan execute ta'u isa booda break ta'a jechaadha yoo match godha ta'e break ta'a jechaadha execute ta'e break ta'a. Asitti egaa isa dhumaa irratti hundi isaanii matching godha waan ta'e default keyword fayyadamna jechaadha. Kun optionalidha fayyadamuu dandeenya dhiisuullee dandeenya jechaadha. Garuu yoo hundi matching godha yoo ta'e akka waan ta'e output wayii akka ba'uudhaaf yookiin immoo waan ta'e irra dhaabbannee kun hundi matching godhu jennee akka murteessinuuf default kaa'uun gaariidha jechuudha. Yoo dhiisnes dandeenya dhiirariillee hin qabu jechuudha. Garuu breekiin eddee kamitti mastiidha yookiin immoo bakka kamitti mastiidha breekiin yookiin dirqama kan nuti breekii barreessuu qabnu bakka kamittidha. As keessatti fakkeenyaaf variablein kun keezii kana match godhe yoo ta'e asitti barreessuun dirqamadha breekiin. Bakka itti variablein yookiin inni kun variablein kun keezii match godhu qofatti kan nuti barreessuu qabnu jechuun filannoo kan hin taane yookiin immoo dirqama barreessuu kan nuti qabnu bakka itti variablein keezii match godhuttidha. Sana booda yoo dhiisne rakkoon qabu. Fakkeenyaaf asitti otoo dhiisne because asitti execute ta'e waan ta'eef asitti dhume waan ta'eef kanarratti breekii barreessuun namaa hin barbaachisu. Garuu gaddabarree asitti fakkeenyaaf variablein kun keezii kana match godheera taanaan asitti breekii yoo dhiisne hin darbachaadha gati. Default koodiin irree execute ta'a jechaadha. Yoo keeziin biraatti jiraatallee keezii biraatti gaddarbee keeziin biraarree output ta'a jechaadha. Kanaaf keezii bakka itti match godhu qofaatti yoo barreessine bareedaadha. Hunda irratti yoo barreessines rakkoon qabu garuu yoo kan yeroo qusachuu fi wantoota garaagaraadhaaf kan dhiisnu yoo ta'e breekii bakka kanitti dhiisnee bakka keeziin match godhutti garuu yoo barreessine rakkoon qabu jechaadha. Kanaaf bakka keezii match godhutti qofa yookiin variablein keezii keenya bakka match godhutti qofatti barreessinaa jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti egaa how it works kan jedhu it evaluates variable against case jenneerra. And it compares with each case values. Variable kana switch statementiin kun variable kana case value kana duukaa yookiin immoo keezota kana hunda isaanii duukaa compare godhaa jechaadha. But the variable is constant asitti kan nuti beekuu qabnu variablein kun constantidha. Garuu we can compare this variable with multiple kind of cases. Kanaaf as keessa kan jiran hunda isaanii duukaadha kan nuti compare goonu jechaadha. Kanaaf it executes matching cases code jedha asitti kan match godhu qofaadha kan execute godhu jechaadha. Kanaaf match godhu ta'e execute ta'uu qaba. Edda execute ta'uu isaadhaaf neeti asitti breekii barreessuu qabda gara biraatti kan dabarreefi jechaadha. So without break false through to next case kan jedhamutu uumamaa jechaadha. False through yookiin immoo gara biraatti executioniin keenya gara biraatti akka inni ce'uudhaaf karaa saaqaa jechaadha. Kanaaf breekii fayyadamuun dirqamadha jechaadha. So break keywordiin bakka itti keeziin keenya match godhutti fayyadamuun dirqamadha jechuudha. If no match, default runs, or if default keyword is exist, we have to write a default, and we have to write the block code need to be executed after the default keyword. As it take a keyword default qabna. Default jennee isa booda block execute ta'u barreessuu dandeenya jechuudha. Yoo matching godhan ta'e warri kun hundi isaanii keezonni hundi variable kana matching godhan yoo ta'e defaultii barreessuun gaariidha. Dhiisuus dandeenya yoo barbaachise jechuudha. Asirratti fakkeenya jira asirratti fakkeenyaaf int day variableedha. Value ta'e assign gooneerra asirratti yookiin initialize gooneerra switchiin jira. Switchii kana keessatti switch jennee keyword switch edda barreessinee booda as keessatti kan barraa'utti qabu variableedha jenneerra. Variable ishee kanadha jechaadha. Ishee initialize taate kanadha. Isa booda case 1 jenneerra. Case 1 kana keessatti case isa jalqabaadha. Case isa jalqabaa. Dayin keenya case isa jalqabaa match yoo godhate yookiin immoo case 1 ishee kun valueudha ishee kanadha jechaadha. Yookiin immoo ishee maal goonedha ishee kanadha yookiin value isa jennu kana jechaadha isaan assign goone kanadha jechaadha. Kanaaf case 1 kana jechuun sadii yoo waanii match godhate jechaadha yookiin immoo dayin kun case 1 kana match yoo godhate kan print ta'u partii kanadha jechaadha. Isa booda break jennaa jechaadha asitti. Kan biraa yoo partiin kun
paartiin kun keezii deeyin kun keezii kana maachi godha yoo ta'e kan print ta'u isa kana jechaadha, kan display ta'u kana jechaadha. Isa booda break goona jechaadha. Asitti immoo yoo deeyin kun keezii kana maachi godha yoo ta'e kanatu print ta'a jechaadha. Paartii kanatu print ta'a, isa booda break ta'a jechaadha. Kanaaf asitti immoo defaultidha. Yoo immoo warri kun hundi isaanii maachi godhan yoo ta'e, maachi godha yoo ta'e, paartiin kun hundi isaanii kan maachi godhan miti yoo ta'e, kan print ta'u defaultidha jechaadha. Default value'dha jechaadha kan asitti print ta'u. Ishee kana default value'dha. Yoo warri kun maachi godhan yoo ta'edha. Maachi godhan ta'e isheen kun display taatii jechaadha yookiin defaultiin keenya display ta'a jechaadha. Kanaaf kan nuti compare goonu variable keezii wajjinidha jechaadha. Keezii isa kana wajjin. Isheen kun value'dha. Value gaafa jedhu immoo isa asitti assign goone kan agarsiisa jechaadha. Ishee assign goone kan agarsiisti. Kanaaf int day 3 kun waan match godhate jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf variable kun store kan godhe 3dha waan ta'eef kana keezii kana duukaa compare goona jechaadha. Asirratti gaafa fakkeenyaaf 3dha kan inni match godhu waan ta'eef int day 3dha asitti ishee kanadha jechaadha kan display ta'u. Isa booda maal gochuu qabna? Break jechuu qabna jechaadha. Sababiin isaa break hin jennu yoo ta'e, breaking kun hin jiru yoo ta'e maaltu display ta'a? 3 asirratti ishee kana Wednesday kan jedhus display ni ta'a. Invalid day kan jedhus display ni ta'a jechaadha. Sababiin isaa false true kan jedhutu asitti uumama waan ta'eef yookiin immoo false true to the next kan jedhutu uumama waan ta'eef ishee kana jechaadha. Problem akkasiitu jira gara biraatti yookiin immoo gara biraatti darbee execute waan godhuu fi breaking dirqama fayyadamna jechaadha. Bakka itti match godhutti bakka kanatti yoo dhisne rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf asitti yoo dhisne rakkoo hin qabu. Asitti yoo dhisne rakkoo hin qabu. Sababiin isaa keeziin keenya bakka kanatti match godha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf complex projectii gurguddaa keessatti gaafa barreessinu garuu breakii bakka hundatti barreessuun gaariidha. Barbaachisaadha. Because iddoo tokko tokkotti variable garaagaraa assign gochuu dandeenya yookiin initialize gochuu dandeenya waan ta'eef bakka itti match godhuu hin beeknu waan ta'eef breakii kaa'uun gaariidha jechuu barbaade. Kanaaf ammaaf garuu bakka kanaatti bakka akka salphaa kanatti yoo bakka itti match godhutti yoo barreessine gaariidha jechuudha. Kanaaf switch statementiin kana fakkaata jechaadha. Kanaaf egaa switch statementiin rule mataa isaatii qaba. Inni jalqaba it have to follow such kind of rules here. Expression yookiin data type inni support godhutu jira jechaadha asitti switch statementiin. Data type fakkeenyaaf byte, short, int, carry wantoota akkasiidha kan inni support godhu. Kan akka string kan akkasiidha support kan inni godhu malee kan akka warra kanaa support gochuu danda'u jechaadha. Warra akka floatii, waan akka loongii, kan akka double, kan akka boolean, waan akkasii kana yookiin objectii garaagaraa support hin godhu jechaadha. Kan inni support godhu byte, short, int, char fi string wantoota kanadha kan inni support godhu. Kan nuti fayyadamnu data type isaan kana qofadha jechaadha. Kanaan alatti kan biraa hin fayyadamnu jechaadha. Kan biraa support hin godhu waan ta'eedhaafidha. Kanaaf stringiin mataan isaa dhiyeenya kana yookiin Java version yookiin immoo Java standard edition torbaa boodadha version torbaa boodadha kan inni support godhe stringii mataa isaa. Kanaaf warri kun isa Java switch statement keessatti invalididha jechaadha yookiin immoo error uumuu jechaadha. Sababiin isaa precision miti yookiin immoo precision error waan qabaniif rakkoo qabu jechaadha yookiin constant value miti. Garuu asitti kan nuti haasa'aa turre switch statement works only with the constant values at compile time jenneerra waan ta'eef. Sababiin isaa constant value yookiin immoo gatii dhaabbataa duukaadha kan inni hojjetu. Fakkeenyaaf asitti amma fakkeenyaaf int day 3 jenneerra. Int day 3 kun constantidha. Sababiin isaa integeridha waan ta'eedhaafidha. Constant value'dha yookiin gatii dhaabbataadha jechaadha. Fakkeenyaaf float day 3 point something goto jenne invalididha jechaadha. Supporting godhu Javaan as keessatti.
Kanaaf switch statementiin Java keessatti kan inni support godhu warra amma kaasaa turre kanadha. Byte, short, int, char, string warreen jennu kana qofa jechaadha. So the case value should be or must be the constant. That means a final variables are loaded. Yookiin constant value dha kan inni support godhu. Case 2.3, case 3 point ምናምን hin jennu jechaadha. Wanta akkasii kan akka filootii wal qabatu kan akka dabalii wal qabatu hin hojjetu jechaadha bakka kanatti. Because precision error waan qabaniifidha yookiin gatii dhaabbataa hin qaban. Sababi isaa kompiitarri immoo kan inni store godhu gatii baayinaariidhaan waan ta'eef fakkeenyaaf 0.1 kun jechaadha. 0.1 yoo fudhanne 0.1 kuni gara baayinaariitti yookiin immoo kompiitara keessatti store gaafa ta'u baayinaariitti yeroo jijjiiramu redundancy wayii qaba jechaadha. Deddeebii wayii qaba 0.10101 bifa kanaan baayinaariitti yeroo jijjiirtan jechaadha. Deddeebii wayii qaba. Kanaaf konstaantii miti jechaadha. Precision hin qabu. Garuu kan nuti jenne immoo asitti switch statementiin kan inni support godhu constantii value dha jechaadha. Kanaaf each case should be a constant kan nuti jenneef case value keenya constant ta'uu qaba. Kanaaf 0.1 waan akka filootii minaan wal qabatu kun precision problemii qabu jechaadha. Precision problemii qabu. Kanaaf round yoo goorerree rakkoo uumuu jechaadha. Fakkeenyaaf 0.10101 kan kun amma gatii yookiin immoo gatii 0.1 itti yoo ta'e kana round yoo goone 0.1 yoo jenne gatsirrii 0.1 kan memory keessatti store ta'uu miti jechaadha. Gatsirrii kanaa miti. Gatiin memory keessatti kan inni store ta'u 0.1 gatiin isaa isa deddeebi'aa sanadha waan ta'eef kan kanaa miti jechaadha. Kanaaf keeziin immoo keezii keessatti immoo iyyuu filoot jennee kan nuti initialize goonu yoo ta'e filoot 0.1 yoo jenne jechaadha. Filoot var jenne 0.1 yookiin immoo waan ta'e jenne 0.1 yoo jenne 0.1 kun gatsirrii binary representation memory sana keessa jiruuti malee raawundii kan ta'e sanaan jechaadha. Kanaaf switch statement keessatti warra kana qofaadha kan valid ta'an jechuudha. Kan biraa valid hin ta'u. Kan nuti beekuu qabnu asirratti kanadha jechaadha. So no duplicates. Duplicate keeziin hin barbaachisu yookiin asirratti fakkeenyaaf amma bakka kanatti case 1 jenneerra bakka biraatti ammas case 1 tu jenne dogoggoradha jechaadha. Duplicate keeziin yookiin duplicate case value jiraachuuti hin qabu jechaadha. Must match expression type kanatti jennuufi. Must match expression type fakkeenyaaf asitti expression type keenya asitti integeridha yookiin immoo variable keenya integeridha jechaadha. Expression jechuun integeridha. Kanaaf integerii kan nuti fayyadamne erga ta'ee keeziin keenya integerii ta'uu qaba jechaadha. So break statement prevent false row waan mamma ilaallee jechaadha. So omitting causes execution of the next kan jedhu jechaadha. Kanaaf fakkeenya fudhannee yoo ilaalle jechaadha. Switch statementii kana gara intini deemne fakkeenya fudhannee ilaallu. Okay. Bakka kana dhufnee kilaasii ta'e yaa'umnu. Let's create here the class say switch statement. Switch statement. So asitti kilaasii ta'e uumne isa booda bakka kanatti main methodii no public static void main kan jedhe jechaadha. Bakka kanatti string jedhee curly square bracket barreessuu qabdu isa booda bakka kanatti yoon akkas godhee amma gaa nuti hojjechuuf yaalaa jirru yookiin kan nuti ilaalaa jirru switch statementii waan ta'eef switch statementii kana keessatti fakkeenya ta'e tokko fudhannee ilaallu. Sana dura garuu mee syntax isaa barreessinu. Syntax isaa switch jenneerra isa booda syntax isaa switch
kana qabaatee kaarbii bireesiitu jira jechaadha. Kaarbii bireesii kana keessattidha kan hundi execute ta'u. Isa booda maaltu jira? Keezii jira. Keezii jira. Isa booda keeziin keenya fuulduratti kan nuti kaa'uu qabnu ishee kanadha jechaadha. Kolonii kana. Isa booda bakka kana maaltu jira? Bireekii jira. Keenyaaf bireekii jira jechaadha. Bireekii kana fuuldura immoo kan taa'uu qabu seemikoloniidha. Seemikoloniidha jechaadha. Akkuma kana kan biraa keeziin illee ni jira jechaadha. Kan biraa keeziin. Isa booda maaltu jira? Bakka kana bireekii jira jechaadha. Bireekii jira. Keezii hunda biratti yoo keenya rakkoon qabu garuu bakka itti maachi godhu waan hin beekneef yoo barreessine gaariidha jechaadha. Asittis keezii jira jechaadha. Akkuma kana akkuma sana jechaadha. Keezii isa booda keezii kana fuuldura vaaliyuu jira waan ta'eef keezii kana fuuldura vaaliyuu ta'ee jira jechaadha. Yoo maachi godhe wanta nuti as keessatti barreessinu sun vaariyaabiliin keenya yoo kana maachi godhe asitti diisplee waan ta'u jira jechaadha. Kanaaf asitti bireek goona jechaadha. Asitti bireek yoo jenne isa booda dhumarratti maaltu jira? Defaultii jira jechaadha. Default kan jedhutu jira jechaadha. Isa booda outputiin ta'eef default outputiin bakka kanatti barreeffama jechaadha. Amma gaasitti fakkeenya salphaa ta'e fudhannee ilaallu fakkeenyaaf subtracting yookiin immoo hir'isuu, ida'uu fi baay'isuu yookiin hiruu lakkoofsa lamaanii haa ilaallu asitti. Kanaaf fakkeenyaaf inputii yuuzarii irraa akka fudhatee hojjetutti jechaadha yookiin immoo iskaanerii fayyadamee akka inni hojjetu yookiin immoo kaalkuleet akka inni godhu gochuudhaaf iskaanerii fayyadamna. SC objectii create goona isa booda new scanner jenna jechaadha. New scanner yoo jenne bakka kanatti system dot jenne in yoo jenne jechaadha. Isa booda semikolonii keenya asitti egaa amma inputii akka fudhatu gooneerra jechaadha scaneriin keenya asirraa jechaadha. Because already import ta'ee jira. Scaneriin kun inputii userii irraatii akka fudhatee isa booda display godhu yookiin output akka baasu nu gargaara jechaadha. Kanaafidha. Bakka kanatti egaa system dot out dot print yoo jedhee isa booda bakka kanatti lakkoofsa jalqabaa yookiin immoo number 1 enter gaafa godhu isa kana read godhachaadha scaneriin keenya yookiin SC objectiin keenya jechaadha. Isa booda enter the first number yoo jedhe enter the first number yoo jedhe isa booda maal goona bakka kanatti fakkeenyaaf enter first number keessatti bakka kanatti fakkeenyaaf bakka kanatti jechaadha. For example here let's say double haa jennu double as kanatti jechaadha. Double nam waan yoo jenne jechaadha. Nam waan variable keenya initialize goona. Isa booda bakka kanatti SC dot next jenna next int yoo jenne next double yoo jenne jechaadha. Next double sababiin isaa asitti double fayyadamneerra waan ta'eef isa booda bakka kanatti bifa kanaan yoo keenye akkasuma kan lakkoofsa lammaffaa akkasuma jechaadha. System dot out dot print yoo jenne bakka kanatti enter the second number haa jenne enter the second number yoo jenne jechaadha. Bakka kanatti second number yoo jenne isa booda maal godhaa double namtu enna ishee kana nam waan itti fudhata asitti jechaadha. Tokko barreessaa nam waan jenna double nam waan namtu yoo jenne isa kana isa nam waan fayyadamneerra waan ta'eef isa booda SC objectii keenya fayyadamna. SC dot next double jenna jechaadha. Next double fayyadamna jechaadha. Sababiin isaa useriin 2.3 2.4 2.5 galchuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Egaa asitti egaa amma isa booda edde kana galchinee booda maaltu nu barbaachisa? Nambariiwwan lamaan galchineerraa fudhatee jechaadha. Godheera isa booda operation nu barbaachisa jechaadha. Asitti isuma kana mee fakkeenyaaf instead of writing again let's use this one to save our time. So here let I say please choose operation ida'uu hir'isuu kana choose gochuu qaba jechaadha. Choose operation yoo jedhee asitti jechaadha. Isa booda choose operation among this one let's say here plus minus let's say let's
here subtract or multiplication, then division. Let's say here. So isaan kana keessatti operation kana keessatti choose godhaa jechaadha. Operation kana keessa operation kana keessa edda choose godheen booda inputiin keenya yookiin immoo kan read godhu scannerin keenya maal ta'uu qaba asitti char operator yoo jenne jechaadha. Operator yoo jenne jechaadha. Karaakteriidha. Karaakterii operatoriin keenya karaakteriidha. Sababni isaa chariidha jechaadha. Sababni isaa ida'uudha hir'isuudha mallattoodha waan ta'eef simboolii waan ta'eef kan inni ta'uu qabu char ta'uu qaba jechaadha. Bakka kanatti isa booda bakka kanatti next jennaa isa booda next jennee booda dot jenneetu bakka kanatti egaa asitti jechaadha. Kar at jechuu qabna jechaadha. Karat isa booda karat asitti bakka kanatti zero jechuu qabna jechaadha. Ishee kanarratti SC dabala. SC asitti egaa karat zero gaafa jennu sababii nuti jennee fi access gochuudhaaf indeeksii kan nuti fayyadamnu indeeksii zeroodha jechaadha. Yoo namichi pilaasii galche indeeks at zero access gochuu qaba jechaadha. Read gochuu qaba jechaadha. Scannerin keenya indeeks at zero pilaasii yoo galche indeeks at zeroon pilaasii maxxanaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma hello kan jedhu keessatti indeeks at zero maalidha? H dha. Sanaaf namichi kan galchuudha dhaabbatee kan inni read godhu indeeks at yookiin immoo kaaraati isheen jettu kun indeeksii isheen kun zeroodha jechaadha. Isheen kun indeeksiidha. Kaaraati indeeksii zero kaaraati indeeksii 2 indeeksii 1 kan jennu jechaadha. Kanaaf karakteriisa jalqabaa akka read godhuutii jechuudha. Kanaaf egaa asitti amma fakkeenyaaf litaa here amma egaa asitti kan nuti paas goonu ishee kana jechaadha. Asitti operatoriidha kan nuti paas goonu. Because kan nuti madaallu operatoriin keenya kana maal godha yoo ta'e yookiin immoo operatoriin keenya asitti ida'uu kana maal godha yoo ta'e jechaadha. Pilaasii asitti pilaasii yoo jenne let's say here pilaasii yoo jenne operatoriin keenya pilaasii yoo jedhate yoo maal godhate operatoriin keenya kun outputiin asitti barraa jechaadha. Let's say who's here today get result yoo jedhe fakkeenyaaf asitti variable biraa irratti store gochuudhaaf memory biraa yooniin create godhe jechaadha. Asitti egaa fakkeenyaaf operatoriin keenya pilaasii maal godha yoo ta'e maal ta'uu qaba? System out print yoon jedhe jechaadha. Print yoon godhe asitti maal ta'uu qaba? Result asitti jechaadha. Isa kanatti result is jennee isa booda bakka kanatti maaltu barraa'uu qaba? Resultii barraa'uu qaba jechaadha. Result ishee kam? Resultii ishee kanadha jechaadha. Result ishee kanadha. Ishee kana gochuuf immoo maal gochuu qabna asitti? Ishee kana asitti akka fudhannee bakka kanatti result gochuu barbaadistu num1 plus num2 jenna jechaadha. Num2 kan jennuu fi ishee kana waan ta'eef jechaadha. Num1 plus num1 plus num2 jechuudha. Ishee kanadha jechaadha. Kanaaf memorii biraa irratti akkas ta'uuf kan asitti result kana store godhee fi yookiin immoo yookiin kana create godhee fi kanaaf ishee kana ni concatenate goonu. Isa booda akkuma kana jechaadha. Kanaaf asitti immoo break goonee jechaadha. Yoo maal godhate asitti execute ta'a jechaadha. Kanaaf kan biraa immoo pilaasiidha. Kan biraa minus fakkeenyaaf asitti useriin tartiibaan inni galchu minus yoo naqee asitti bakka kanatti minus yoo naqee yookiin useriin yoo hir'isuu galche maaltu ta'uu qaba? Isuma kanatu result kanatu display ta'a jechaadha. Let's copy here. Bakkuma kanatti fayyadamna. Instead of writing again and again. So asitti kana minus goona jechaadha. Isa booda asitti display kan ta'u result kanadha jechaadha. Amma gaa yoo kun matching godhu ta'e kanatu matching godha yoo ta'e tarii immoo hin beeknu waan ta'eef asitti ishee kana fayyadamna. Asitti jechaadha. Isa booda yoo baay'isuudha galcha yoo ta'e yookiin operatoriin keenya kan gale sun operatoriin namichi galche sun baay'isuu kanadha matching godha yoo ta'e kana execute ta'u kamidha jechaadha. Isa kanadha jechaadha. Multiplication kanadha jechaadha. Yookiin immoo keezii isa kanatu executive ta'a jechaadha. Egaa ambiraa immoo yoo keeziin inni kun matching godhu yoo ta'e keezii inni kun matching godhu yoo ta'e keezii isa kanatu match godhu yoo ta'e inni kun fakkeenyaaf divisioniidha yoo ta'e operatoriin keenya keezii isa kana match godha warra kana matching godhu yoo ta'e kan display ta'u divisioniidha jechaadha asitti.
asitti jechaadha. Isa booda bakka kanatti maaltu ta'uu qaba gaa asitti difooltiidha. Isa booda bireekii jira jechaadha. Bakka kana bireekaa jennu hin beekamu waan ta'eef kan maachi godhu isa booda difooltiidha. Difooltii kanaan alatti maaltu jira system dot out dot print yoo jenne jechaadha. Bakka kanatti error operator yoo jenne jechaadha. Yoo namni dogoggoraan operator biraa yookiin immoo tarii ida'uu tokko fedhe yookiin ida'uu barreessuu fedhe waan biraa yoo barreesse akka inni waan biraa akka inni dogoggora dha'ee itti himuudhaaf default resultiin maal akka ta'u jechaadha. Operator yoo jenne bakka kanatti jechaadha. Isa booda gaa asitti bifa kanaan jechaadha. Fakkeenyaaf ishee kanarratti garuu waan ta'e validate gochuu qabna bakka kanatti jechaadha. Sababiin isaa fakkeenyaaf lama galchee isa booda diviizhinii filatee namichi yoo zeeroos filate yookiin lama number 1 lama number 2 zeeroo isa booda diviizhinii yoo filate in hojjetu jechaadha. Error ta'uu danda'a bakka kanatti jechaadha. Sababiin isaa lakkoofsi kamiyyuu zeeroo hin jiramu waan ta'eef validate gochuu qabna asitti. Fakkeenyaaf if yoo jenne jechaadha asitti. Sababiin isaa validate gochuu qabna jechaadha. Isa booda if num to because kan hiratu yookiin immoo kan hirmaatu zeeroo ta'uu hin qabu jechaadha. Kan hiramutu zeeroo ta'uu qabu malee. Kanaaf if namtuu is not equals to enna bakka kanatti jechaadha. Not equals to zero yoo jenne jechaadha. Not equals to zero yoo jenne ishee kanadha jechaadha kan display ta'u. Ishee kanadha. Resultii kana jechaadha kan display ta'u. Resultii kanadha jechaadha kan display ta'u. If ishee kana asitti kana galchina. Isa booda asitti ishee kana goona jechaadha. Yoo kuni wal qixa zeeroo miti yoo ta'e yookiin namaaniin zeeroo miti yoo ta'e display ta'uu hin danda'a jechaadha. Yoo zeeroo ta'e garuu error'idha jechaadha. Kanaaf ishee kanarratti else daballa jechaadha. Sababa kanatti else jenneetu ishee kanarratti maal goona ishuma kana fudhanneetu bakka kanatti maal jennaa addana kanatti jechaadha. System jennee maaliif yoo zeeroo ta'e yoo kun zeeroo miti ta'e namtuun zeeroo miti ta'e hirachuu danda'a jechaadha. Namoonni resultiin ni argama garuu hin ta'u taanaan garuu error'idha jechaadha. Yookiin immoo zeeroodha yoo ta'e namtuun kun zeeroodha yoo ta'e hin danda'amu jechaadha. Kanaaf asitti error jenna jechaadha. Error jennee bakka kanatti let's say here error division by zero yoo jenne jechaadha. Division by zero yoo jenne dandeenya jechaadha. Isa booda validate gooneera jechaadha. Kacarraa ta'ee namwaanii lama jedhee namtuu zeeroo yoo jedhe isa booda division operator yoo filate hin ta'u jechaadha. Dogoggoradha jechaadha. Garuu namwaanii lakkoofsa yoo filate lakkoofsa ta'e yoo filate resultii ta'a jechaadha. Kanaaf validate kan gooneef asitti. Kanaaf egaa asitti egaa kan nuti ilaallu double resultiidha kuni switch statementii operator isheen kun operatoriin kun constant value'dha. Constant value'dha. Yookiin immoo constantiidha jechaadha. Kanaaf constantiin kun yoo kana maachi godhatee kanatu execute ta'a isa booda break ta'a jechaadha. Kana biraatti faalii yookiin immoo false row inni jennu kun hin uumamu jechaadha. Asittis isheen kun kana maachi goote yoo ta'e yookiin immoo variablein kun kana maachi godhatee kanatu execute ta'a jechaadha. Yoo hunda isaaniitu maachi godhoo ta'e garuu kanatu display ta'a jechaadha. Kanaaf let's run it and check. Run check agoonu run. Kanaaf egaa amma asirratti jechaadha enter the first number jedha. Fakkeenyaaf the first number let's say 7, the second number let I say 4, then choose operator let I choose plus, then the result is 11 plus 7 plus 4 is 11. Amma immoo deebinee raanaa goonu division ilaallu. Kanaaf egaa enter the first number jedha. Let's say here 8, enter the second number 4, then choose operation or choose operator here. Let's enter division, then the result is 2. Amma egaa amma fakkeenyaaf kabiraammoo yoo dogoggorree operaatorii dogoggorree jechaadha. Resultiin yookiin immoo default value'n
kan akka ta'u ilaalla. Fakkeenyaaf enter the first number for enter the second to operatorii dogoggoree waan ta'een galcha. Fakkeenyaaf let's say here let's say m operatorii dogoggoree waan galche default value maal jedha error operator jedha. Kanaaf defaultiin kanaaf fayyada jechaadha. Kan biraa immoo yoo ilaalle kan break yoo ilaalle fakkeenyaaf amma asitti namwaan fudhadhee operationii ida'uu kanan hojjedhu yoo ta'e fakkeenyaaf asiitii breekii nan balleessa. Kan itti aanee jiru maayineesiidha. Kanaaf yoo ida'uu operatorii yoo galche lakkoofsota lamaaniif warra kanatti illee darbee ni hojjeta jechaadha. Fakkeenyaaf raan godhee yoo ilaale bakka kanatti jechaadha. Kanaaf operatorii ani fudhadhu pilaasiidha. Asitti breekiidhaan seen jira. Kanaaf faalsiruu inni jennu yoo breekiin hin jiraanne gara kanatti darbee display ta'a. Sababiin isaa inni kun maach kan godhu isa kana waan ta'eef bakka itti maach godhu sanatti breekii gochuun dirqama isiniin jedheera. Kanaaf raan goonee haa ilaallu. Kanaaf asitti jechaadha fakkeenyaaf let's say 3 then 4 is the second number then operatorii pilaasiin filadha waan ta'eef bakka pilaasii kanatti breekiin waan dhahamee jiruuf amma gamaa jira lamaan isaaniitti jechaadha kan inni baase. Kan hir'isuus yookiin kan subtractionis kan pilaasiis. Sababiin isaa maaliif bakka kanatti kan nuti fayyadamnetu breekiin qabu jechaadha. Kanaaf faalsiruu bakka breekii bakka maach godhutti breekii yoo fayyadamne gaariidha jechaadha. Warra kaan irratti dhiibbaan qabu yoo dhiisne bakka kanatti breekii yoo dhaamse kuma rakkoon qabu. Garuu inni jalqabaa ishee kana irratti breekii gochuu qabna. Bakka maach godhutti breekiin dirqama barreeffamaa jechuudha. Kanaaf inni kan biraa ishee kana baalleetti gochuu dandeessu isinii galchitanii jechaadha. Fakkeenyaaf galchee yoo ilaale ta'e number 2 yoo 0 godhe fakkeenyaaf asitti number 1 fakkeenyaaf number 1 10 galcha number 2 immoo 0 galcha. Sababiin isaa 10 0 finiramu waan ta'eef dogoggora waan ta'eef akka inni dogoggoradha yookiin immoo error division by 0 ka jedhu kana kan dogoggora isaa baasu ilaalla. Isa booda division hin naqa 10 divided by 0 yookiin num1 divisible by num2 jenneera waan ta'eef if num2 is not equal to 0 it displays result but else error division yookiin immoo yoo num2 0 dha yoo ta'e error baasuu qaba jechaadha. Kanaaf maalidha error division by 0 jechuudha. Kanaaf switch statementiin haala kanaan hojjeta jechaadha. Kanarraati hubannaa gahaa akkasiin argattan abdiin qaba. Kan biraa kan isin agarsiisuu jiraate data type yookiin data type inni support godhu ilaalleerra integer ilaalle carry ilaalle kan akka string ilaalle warra kana qofaadha kan inni support godhu kan akka byte short jenneerra. Garuu longi floaty wantoota akkasii kana supporting godhu jenneerra jechaadha switch statement. Bakka kanatti fakkeenyaaf waan biraa yoo fayyadame data type isaa floaty kan ta'e variable data type isaa floaty ta'e sun fayyadamee hojjetu jechaadha. Fakkeenya fudhadhee hojii nutti agarsiisa asitti fakkeenyaaf let I create simple example then class here switch to let's say switch to yoon jedhe jechaadha. Salphisee akka inni supporting goone ilaaluudhaaf jechaadha. Let's say here public static void jennee bakkaatti isa booda string then that here args jennee jechaadha. Isa booda bakka kanatti karli buleessi yoo barreessine amma gaasitti isinitti meera sila sababiin isaa dabili waan akka filootii kana supporting godhu switching jenneera. Sababiin isaa vaaliuun filootii constant miti waan ta'eef garuu kan switching constant value qabaachuudha qaba jenneera yookiin immoo kan inni compare godhu value constant ta'edha jenneera. Kanaaf asitti fakkeenyaaf switch yoon jedhe jechaadha.
asitti isa booda bakka kanatti switch statement yoo barreesse asitti jechaadha. Isa booda bakka kanatti yoo akkas godhee fakkeenyaaf asitti let's say here double grade yoo jedhe fakkeenyaaf double grade then 3.4 let's say here 3.5 yoo jedhe jechaadha. Kun amma initialize double waan ta'eef asitti fakkeenyaaf double yoo fayyadame as keessatti jechaadha. Double yoo pass godhe argumentii double kana jechaadha. Isa booda bakka kanatti let's say case yoo jedhe keeziin kana keessatti grading kuni keezii kana match yoo godhate jechaadha. Match yoo godhate result maaltu ta'uu qaba? System dot out dot here system dot out dot print jedhee isa booda bakka kanatti maal match gochuu qaba bakka kanatti it is very good for example very good yoo jedhee kana yoo ta'uu baate garuu maal ta'uu qaba bakka kanatti jechaadha. Yoo kana ta'uu baate garuu maal ta'uu qaba asitti break yoo jedhe jechaadha. As kana kanatti let's say here default yoo jedhe bakka kanatti isa booda system dot out dot print then here not match for example not match yoo jedhe not match yoo jedhe fakkeenyaaf asitti jechaadha. Yoo kana grading kuni yookiin grading kuni kana match yoo godhate display kan ta'u kan jechaadha. Unless kanatu display ta'a jechaadha. Kanaaf asitti egaa double dha kuni double result dha yookiin immoo double data type dha. Asitti egaa error jira jechaadha. Kanaaf kuni sababni isaa kun constant value qabu. Constant value miti jechaadha. Kunis constant value miti. Dhaabbataa miti. Memory keessatti decimal value kun yookiin immoo isheen 3.5 jettu kun value dha waan taateef isheen kun dhaabbataa miti. Dhaabbataa miti. Gatiin isaa kana memory keessatti binary dhaan gaafa represent ta'u deddeebi'aadha jechaadha. Garuu nuti gatii ishee kana duukaa compare gochaadha. Kanaaf dhaabbataa miti jechaadha. Kanaaf kana gaafa raangoon dogoggoratu uumama jechaadha. Kun amma fakkeenyaaf akkuma asirraa ilaalaa jirtan dogoggoratu jira. Kanaaf sababiin isaa kuni konstaantii miti jechaadha. Dabiliidha waan ta'eedhaaf. Akkasuma filootii yoo jenne fakkeenyaaf filootii yoo jenne akkuma sanadha jechaadha. Filootii yoo jenne illee akkuma sanadha jechaadha. Kanaaf waan nuti beekuu qabnu asitti gatiin kanaa dhaabbataa miti waan ta'eef keezii keenya keessatti vaaluun immoo dhaabbataadha jenneera yookiin konstaantii jenneera waan ta'eef maachiin godhu jechaadha. Kanaaf error argisiisaadha jechaadha. Irraan otoo goone amma erroriidhaan inni mul'isu. Irraan goone ilaala. Kunuun error argisiisaadha. Kanaaf sababiin isaa dogoggoradha jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabna? Waan akkasii yoo fayyadamne asitti inteejarii fayyadamuu qabna yookiin stringii fayyadamuu qabna yookiin kaarii fayyadamuu qabna. Garuu akka carraa ta'ee asitti waan akkasii fayyadamne ishee kanarratti type castii fayyadamuu qabna yookiin immoo maal gochuu qabna gara inteejariitti jijjiiruu qabna jechaadha ishee kana type castii. Kanaaf bakka kanatti maal goona ishee kana keessatti braaketii kana keessatti inti yoo jenne solving ta'a jechaadha. Fi bakka kanatti illee type castii gochuu qabna value kana yookiin immoo keezii keenya irra kan jiru kana kasti gochuu qabna jechaadha gara inteejariitti. Amma error hin qabu jechaadha. Error hin qabu. Kanaaf kanaan otoo goone this is very good dha. Asirraan ta'ee jechaadha. Sababiin isaa kuni inteejariidha malee double miti jechaadha. Kanaaf kan akka float kan akka double jennu switch statement keessatti constant value qabani jechaadha. Constant value qabani memory keessatti gaafa store ta'an deddeebi'aadha gatiin isaanii. Gaafa isiniin jedhu fakkeenya isinii yoo fudhadhe jechaadha asitti fakkeenyaaf let's say here double let's say x double x which is equals to 0.1 plus 0.1 let's say here 0.1 plus 0.1 hajan amma expectation keenya kuni kan nuti expect goonu double kana keessatti jechaadha. Double x kana keessatti x value kun meeqa inni expect goonu akka result kana meeqa ta'e inni yaadna 0.3 ta'e inni yaadna. Garuu immoo miti gaafa binary-tiin
memory keessatti gaafa binary jijjiiramee memory keessatti store ta'u kan biraa ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf let's say here system display goone yaa ilaallu system dot out dot print yoo jenne fakkeenyaaf value x meeqa akka ta'u jechaadha. Akka yaadnutti kan inni dhufu 0.3 kan inni dhufu. Garuu immoo kana miti. Sababiin isaa dabliin yookiin kan akka floatii waan akkas akkasii kun gatii deddeebi'aa ta'e qaba waan ta'eef gatii dhaabbataa hin qabu jechaadha. Fakkeenyaaf biraan goonee yoo ilaalle 0.300000004 gatii isaa jechaadha. Kanaaf x'n kuni walqixa 0.3 dha jechuun dandeenyu jechaadha. Gatii dhaabbataa hin qabu waan ta'eef. Gatii dhaabbataa miti jechaadha. Kanaaf gatiin isaa kanadha malee nuti garuu kan nuti raawundi goonee barreessinu 0.3 dha. Kanaaf switching constant value duukaa deema malee warra akkasii wajjin hin deemu jechaadha. Kanaaf 0.3 kana fakkeenyaaf double jennee 0.3 jennee double x jennee result kana barreessine yookiin immoo value kana assign goone case 0.3 duukaa compare kan goonu yoo ta'e hin danda'amu jechaadha. Hin danda'amu jechaadha. Kanaaf constant miti kan kun kanaafidha. Kanaaf inni kuni 0.3 duukaa walqixa miti. 0.3 duukaa walqixa miti. Sababiin isaa 0.3 rounded kan ta'edha. Yookiin immoo gatii rounded ta'edha waan ta'eef isa duukaa walqixa hin ta'u jechaadha. Waan akkas akkasii 0.something tokko tuqaa waan jennu kuni constant result hin qaban gaafa binary dhaanii represent ta'anii memory keessatti jechaadha. Kanaaf immoo switching immoo warra akkasii wajjin hin deemu yookiin support hin godhu kan jenneef. Kanaaf kuni 0.3 tuqaa walqixa miti jechuudha. Kanaaf maayidha falseedha. Kanaaf kuni walqixa unit jechaadha. Kanaaf switch statementiin amaloota akkasii fi akkaataa kanatti hojjetaa jechuudha. Kanarraati hubannaa bareedaa akkasiin argattan abdiin qaba jechaadha. Kanaaf galatooma.